السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرّا سوسو مالو في الدين افتي جتون كيسان هندولو هرّا وانت أجائبا سني في الدين فاي جرا فايدا قدا كان كابو فيتامينوتا هدو كأوف كيسة أمته كان كابو جتاد أجول ما كينياتين نوتي فايدا سابيقني سون تاني أكاكاي تاكوفني نياتشا توري غارو فولا كينيا أنغم بريتشا سجد أغن إمبيغنو توري qoonqooma nutti jirtiiti nyaannee ittiin guddanne turre hin beeknu faayidaa isaa garuu fuula keenya hangam akka bareechuu danda'u beektu hangam keessanitu beeka shumburaa kana. Shumburaan faayidaa guddaa faayidaa hedduu of keessaa qaba. Madaatii warra madaatii qabdanii akkasumas fuula gurraachaa xabxaabii fuula keessan irratti bakka tokkotti uumamaan gurraacha osoo hin taane gugurraachi isinitti bahee kan jiru. balleessuudhaan ni danda'a akkasumas madaati isiniin jedhee jira adda keenya irratti sarara kan godhate sana balleessuu ni danda'a akkasumas immoo fuula keenya diriirsee bareechuuf nu gargaara kana jechuun shumburaa qofaasaa osoo hin taane maqaan isaanii asirratti isinii tarreessu isa faana walitti fayyadamtanii fuula keessan bareechuu ni dandeessanii sadaliyaa deemtanii yookiinis immoo faarmaasii deemtanii birrii 200 birrii 300 baasuun hafee jira manuma madamii teessanii akkasumas immoo manuma birruma keessanii bitattanii kan itti fayyadamtanidha birrii xiqqootiin jechuudha akkaataa isaa itti isinitti nima seeraan caqasaa warroonni maatii koo hin taane maatii koo ta'uu hin dagatinaa akkasumas immoo subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa kana jechuun amma guyyaa tokko qofaatti jijjiirama argitu osoo hin taane irra deddeebiitiin yoo fuula keessan yoo sina siraataatiin qabattoon ta'ee fuulli keessan inuma sirrata ani fuulli koo madaatii hedduu qaba ture amma jijjiirama baay'ee ofirratti argaa jira. Garuu kana sana jechuun narraa badeera qulqullateera jechuu osoo hin taane suutaan ani jijjiirama isaa argee jira akka narraa baduus immoo amanee waan hin jiruufan siniif fideen dhufe inni jalqabaa daakuu intaniiti shumburaati sin barbaachisa yoo daakuu isaa hin qabaanne shumburaa kana maal gootanii duudaa masaa kana fuutanii miiccitanii irraa jalqaba miiccitanii isaa booda bishaan kaasaa tokko yookiin immoo burcuqqoo tokko fuutanii isaanii gorgoboo keessatti naqxanii bishaan itti zabzaftanii bultan inni iyyuu ganama yeroo kaatanii ofiisaa fufurdatee bula akka beeqalaa bishaan biyya keenyatti ukkaamsinee bullu akkaanaatti fufurdatee bula yeroo sana bishaan isaarraa dhangalaastanii kallaaxaatiin jechaadha daaktu. Qola isaati warraan fuudhiin jecha faayidaa kan guddaa kan qabu qola isaati qola isaa sanaan fuutanii daaktanii meeshaa intarneetiin maashiniitiin daaktanii xiqqishoo loomii itti gootanii xiqqishoo maaliif loomiin nama hunda keenyaaf hin tasmaamu waan ta'eef tokko keenyaaf malee akkasumas immoo hirdii sinii galee hirdii loomii aannan jarreen kana walitti akkasumas hirdii fi loomii daakuu shumburaa akkasumas aannan walitti gootanii arongaadee shaayii yoo argattanii isa sana walitti adda baallaqxanii ni galee jarreen kana walitti adda baallaqxanii fuula keessan dibachuu ni dandeessan. Dibattanii daqiiqaa 10 hanga 15 qofaatti fuula keessan irra tursiisuu qabdan. Sinii galee isaa booda bishaan xiqqoo lab jedhaatiin fuula keenya jalqabaa eetumaa qoricha kanatti hin fayyadamin yookiinis immoo maaskii kanatti hin fayyadamin fuula keenya saamunaatiin dhiqachuu qabna. Fuula keenya erga saamunaatiin dhiqannee booda maal goona fuula keenya goskinee kaanee wantoota amma siniin jedhee kana hirdii damma aannan shumburaa kana walitti gootanii dibattanii daqiiqaa 10 hanga 15 erga turtanii booda eenyuyyuu hin gogaa akkuma daakuu sinirraa jechuun akkuma daakuu sinirraatii afuuntanii ta'ee baha yeroo goggogu sanas xiqqoo bishaan lama jedheetiin fuula keessanii qattan saamunaatiin itoo hin taane
fuuluma keessan irraa dhiqattanii dhiistan. Isinii galee isaa booddee fuulli keessan torbeetti guyyaa 2 yoo fayyadamtanii isin haala salphaatiin faayidaa isaa irraa akka argattanii ani dhibba isinitti hima. Itti fayyadamaa baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee kana jedhee kan isinii himuu hin dandeenye. Egaa jarreen kun viitaaminii hedduu akka of keessaa qaban isinitti himee jira. Humna illee nuuf kenna. Faayidaa guddaa qaba. Karaa nyaataanis taanaan fuula keenya qofaa osoo hin taane karaa nyaataanis taanaan humna akka nuu dabalu nu taasisa. Lafeen keenya illee akka jabaatu nu taasisa. Giffiitii dhiigaa eeguuf illee nu gargaara. Isinii galee akkasumas viitaaminoota ziinkii, maagneeziyem, viitaamin C, ayireen, viitaamin K jarreen kana of keessatti hammatee qaba. Viitaamin C fuula keenya akka inni bareechu, gogaa keenya akka inni bareechu nu gargaara. Maagneeziyemiin immoo fuula keenya akka hin shabashabamne ni galee nu taasisa. Viitaaminoonni kun hundinuu gahee mataa isaanii qaban. Fuula keenya irratti gahee mataa isaanii qaban. Inni kaan fuula dullumaa akka nuti hin dulloomne nu taasisa. Kan viitaaminiin kaan immoo akka fuulli keenya shabashabamne yookiin immoo akka gurraachi tokko nutti hin dhufne nu taasisa. Kanaafiyyuu viitaaminoota hedduu of keessaa qaba. Faayidaa guddaa qaba. Akkan itti fayyadamee bu'aasaa arge isinillee itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee tokko bareedaadha. Warroonni daakuusaa argattan oriijinaal daakuusaa argannaan bareedaadha. Warroonni daakuusaa hin arganne immoo akkuma isiniin jedhee fuutanii zabazzaftanii bultanii kallaaxaatiin qallattanii maashiniitiin qallattanii akkuma isiniin jedhee irra deddeebi'ee himuun hin barbaachisu. Hirdii itti gootanii, aannan itti gootanii, loomii itti gootanii, damma itti gootanii, shaayii akka dariis itti gootanii isinii galee jarreen kana walitti rukuttanii booda dibattan fuula keessan. Kun torbee keessatti al 2 itti fayyadamuu qabdan. Daqiiqaa hangam ofirra tursiisuu qabdan. Daqiiqaa 10 hanga 15 qofa ofirra tursiisuu qabdan. Yeroo kanatti fayyadamtan immoo baatii tokko al 2 al 3 itti fayyadameera bu'aa hin arganne jechuu hin dandeessan. Anillee akkuma keessanan ture duraan. Yoo al 2 al 3 godhadhee kee bu'aa isaan argine hin jedha. Garuu wanti akkasii kun takkaatti bu'aa isaan argitan. Dhugaa Rabbii yooma gurraachii fi madaatiin sinirraa baduu didillee yerootiin ni bada. Dhibba ni bada yoo isin itti fayyadamtanii fuula gogaa keessan bareechaa deema. Bareechaa deemeetu gugurraacha sana mo'achaa deema. Isinii galee isa ofirraa luqqisaa deema. Takkaatti kanii qoricha namaa ta'u hin jiru. Yoo seeraan itti fayyadamanii hunduu qoricha namaaf ta'a. Kanaaf isiniin jedhaa jarreen amma isinitti mee kana itti fayyadamaa. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee tokko anillee kan ofirratti argee jirudha. Viitaaminoota hedduu akka of keessaa qaban isinitti mee jira. Itti fayyadamaa isiniin jedha maatii kooti. Waan dhaggeeffattanis illee galatoomaa ulfaadha. Hanga dhumaatti viidiyoo kana ilaaluu hin dagatina. Sheerii irree naaf godhaa warri isinitti tole sheerii gochuu hin dagatina. Laayikii, sabskraayibii warri naaf hin goonillee sabskraayibii naaf godhaa. Na jajjabeessaa wantoota akka kanaa akka isinii fidee dhufuuf immoo haamilee naaf ta'a. Komentii jalatti irree naa barreessaa. Isiniin jedhaa bakka itti dogoggore yoo jiraate komentii jalatti naa barreessaa. Uf sirreessaan deema. Wantoota isin fayyadullee na gaafadhaa. Ani isiniif fideen dhufa. Baay'ee tokko bareedaadha. Isiniin jedhaa wal jajjabeessaa itti fayyadamaa. Isinii galee viitaaminoota akka kanaatti fayyadamaa. Warroonni maatii koo hin taane akkasumas maatii koo taatanillee sheerii naa godhaa na jabeessaa. Isiniin jedhaa baay'een sin jaalladhaa. Baay'een sin kabajaa. Faayidaa shumburaa kana akkanumatti himee hin xumuru. Faayidaa hedduu of keessaa qaba. Fayyaa keenyaaf faayidaa hedduu of keessaa qaba. Furdinaaf illee ni ta'a.
baay'ee bareedaadha. እና kana jedhee himuu kan hin dandeenyedha. Ani gabaabuma isaatti xiqqaas xiqqeessee man isiniif dhufe akka ani fayyadamellee isinillee itti fayyadamaa isinii jedhee kanaafiyyuu ani dibadhee argeera garuu viidiyoo of waraabne waan hin argeeruuf garuu gara fuulduraatti amma viidiyoon isinii waraaba yeroo dibadhu jechaadha. Garuu akka carraa ta'ee an hin dibanne viidiyoo of waraabneen ture. እና ፋይዳ ጉዳራ አርገተማ አክስሞስሞ ጅራ አሞስ በበሬድ ዋንቶተ fuula keenyaaf ta'an dammi baay'ee bareedaadhaaf dammi firdiin aannan በተለይ baay'ee tokko baay'ee bareedaadha. Isa kanaaf itti fayyadama. Wanta mana keessa jiru waan ta'eef keemikaala of keessaa hin qabu fuula keessan hin balleessu rakkoon tokko hin jiru.